Yooyyaa nageenya isin badhaadha. Kutaa tokkoffaa jimaa darbe ilaaluuf yaalleerra. Kutaa lammaffaa hadhaan jalqabna. Jalqabuu kennaan dura wanta nama si yaadachiisuu barbaada. Tokkoffaa chaanaalii UG Miidiyaa sabskiraayib godhuu hin dagatina. Lammaffaa immoo namni haga dhumaatti obsee na dhageeffate boonesii yookiin immoo irra buusaa yookiin eebbisa hin qabu waan ta'eef obsaanii na hordofaa isiniin jedha. Qabxiin shanaffaani kitaaba dubbisaa. Maali tiyorii PPT PDF kilaasii laallaa hin barannaa. Isa dubbisaa kan biraa akkamiin dubbinyaa qorannaan jettee na gaafattanuuf jechuudha. Barnoonni amma nu barataa jirru kuni tiyooritikaa yookiin immoo tiyooriidhaan oduu malee gochaanii hagas maraa miti. Innis immoo yoo kan gochaa kan baratan taate barattoonni fayyaatii fi barattoonni teekinooloojii keessattuu warra hariiroo kompiitaraa qaban kan baratan yoo jiraatan inni haardiskiilii keessan yookiin dandeettii barnoota argatan isinii buuldi godha malee kallattii biraatii is ijaaruu hin danda'udha. Kanaafuu kitaabota fedhiin keessan keessa irra jiru. Diinagdee ta'uu danda'a, siyaasa ta'uu danda'a, amantii ta'uu danda'a, hawaasummaa ta'uu danda'a, fayyaa ta'uu danda'a. Akka barumsa biraa kan baratan kan biraa ta'uu danda'a waan ta'eef isanii yoo xiqqaate ji'atti kitaaba tokko qabadha. Kitaaba argachuu hin dandeenyu godina biraa jirra yookiin naannoo biraa jirra naannoo sanitti kitaabni afaan Oromoo barraa'u hin jiru yookiin afaan barbaannu hin jiru kan jettanu warra daangara yuunivarsiitii daangara jira wajjin ijoollee jiran wajjin fakkeenyaaf bonga yoo jiraatte ijoollee Jimmaa wajjin. Gambeellaa yoo jiraatte ijoollee Mogguu Wallaggaati immoo achirra dheena jedhamu waliin walquunnamuudhaan konkolaataa ganama baay'ee guyyaa isin dhufuu danda'uun isinii galchuu hin danda'ama. Minimum intarneetirallee oonlaayinii barbaadanii ooluu uumfachuu dandeettan jechuudha. Sagaleedhaan jechuudha. Kitaabonni afaan Oromoos jiraachuu danda'anii ta'uu baatnus wanta barbaadamu argama waan ta'eef jechuudha. Kitaaba dubbisuun maaliif isin gargaara? Sammuu keessanii kallattii barnootaa qofa mataa moojulii qofaan ta'an jechuudha. Mataa moojulii jechuun gireedii ABCD fiddanii ni hojjettanii garuu keerlesii yookiin immoo barata disipiliinii hin qabne taatan. Fakkeenyaaf barattoota yuunivarsiitii baay'ee ilaaltan mana fincaanii seeraan hin fayyadaman, shaaworii akka itti fayyadaman hin beekan, dubbiin isaanii kabaja isaanii kan gadi ta'edha. Arraba isaanii irraa jechoonni bahan, harmee arraba isaanii maal jedhan. Kana maaltu godhee barnoon waggaa 10 meeqa waggaa 12 13 14 baratan suni jijjiirama amalaa hin finneef maaltu godhe oduu baratanii waraqaarra baratan malee waa'ee jireenyaa hin baranne jechuudha. Waa'ee jireenyaa kan barsiisu immoo kitaabota dabalataan dubbinyu malee barumsa kilaasii barannu immoo FFX kaaltu 2x yeroo deriveet gootu 2 kafidu kadhuu sanii moote jechuudha. Kana waan ta'eef kitaaba dubbisaa yoo danda'ame kitaaba tokko ji'atti. Kitaaba qolama yoo waggaa dubbistee namoota kitaaba hin dubbisne TikTok yookiin immoo viidiyoo garaa diraamaa adda addaa ilaalaa enjoy godhan caala gaafa waggaan tokko xumuramu garaagarummaa guddaa gidduu keessatti agarta waan ta'eef jalqabaa yaalaati bu'aa isaa yoo argattan immoo nagarteeffatuun keessanii hafu. Gara qabxii itti aanutti dabarru. Qabxiin inni jaffaa fi inni murteessaa ta'e hawaasa yuunivarsiitichaa hubadhu fi barsiisota illee hubadhu. Barsiisota hubadhu jechuun kiyyaa waa isaan barsiisan jechuu miti. Haala isaan keessa ta'anii dhufanii barsiisan beeki. Mindaa isaanii minimum 8,000 hanga 10,000 ta'uu danda'a walii galatti. 15,000 haa ta'u. Garuu daa'ima guddisanii kiraa manaa kanfalanii gibira kanfalanii itti gaafatamummaa garaagaraa waan qabanuuf miira cimaa keessa ta'anii mo'atanii PPT qopheessanii halkan dubbisanii qophaa'anii dhufanii barsiisan. Akkas jechuun barsiisan hunda osoo hin ta'in barsiisan tokkoon ni jiru keerleesanii ka haalli itti ta'uudha baatee jennaan dhufanii qofa seenanii kabaan ni jiru. Garuu barsiisonni baay'een sammuu isaanii baay'ee fayyadamanii itti dhiphatanii dhufanii barsiisan. Haala san keessa ta'a yoo nuti irratti waaree boodan seennu lafti ni ho'a akkana taaneera maaxiqiyyoo saatii dheeraa nu barsiitti maani jennee kan irratti ciccinu ta'e akka aananii bishaan qabu gaariin ta'u jechuudha. Maafi boruu bakka itti kuftu hin beektuuti. Barsiisota ta'uu dhabdus maatii bulchuun keetii hafu. Maatii bulchuudhaaf immoo yoo har'a nama si dura jiru kabajjedha. Kan ijoolleen si du'a dhuftu ijoolleen keetis kas kabajju jechuudha. Kanaafuu haala barsiisota hubadhaa. Asuma jalatti hawaasa keessa jirtu hubadhaa jechuun koo. Hawaasichi ideoloojii akkamii qaba? Ilaalcha biizinesii akkamii qaba? Ilaalcha jireenyaa akkamii qaba? Aadaa akkamii qaba? Nyaata akkamii qaba? Baay'ee akkamii qaba? Muuxannoowwan jireenyaa naannoo kee irraa dhuftan kan hin jirre irraa fudhadha. Haqa isin bira jirtan jechuudha. Kana jechuun doormii kilaasii mana shaaworiitii mana amantaatii bakka aha gommaa saakilii barataa of keessa hin deddeebi'a. Ala ba'a deebi'a. Haala hawaasichi keessa jiru minimum 7 daqiiqaa 30 kennitanii fi waan baay'ee bartanii biraa baatan waan ta'eef jechuudha. So hawaasa yoo hubattani malee gaafa gadi baatan jireenya harka isin qabdee ABCD ganaa isin lakkoofsiste jechuudha. So hawaasa keessa baratan san hubadhaa. Haala isaa sirriitti hubadhaa. Hawaasa yeroo jennu nyaata aadaa isaaniis osoo sooratanii qilleensa wal baruudhaaf isinitti tola. Nyaata aadaa isaanii fakkeenyaaf
yoo yuunivarsiitii amma jiru kan dhuftanii miizaan teeppii yuunivarsiitii jedhamti ceemoo baakaa kachii nyaata aadaati yookiin immoo hin baratameera jechuudha. Gara Wallaggaa yoo deemtan cumboo cororsaa ni jiru. Gara Gujii yoo deemtan tattakaa gafummaa kanaafuu nyaata aadaa naannoo sanii addaabtu godha. Babbaradha. Akkas jechuun kiyya nyaatota keemikaaloon itti baatan yeroo hojjetamu nyaata akka malee ingiridiintii itti baatu fakkeenyaaf maaxuqsii jedhani qullubbii diimaa xeenaa addaamii maanii jedhani wanti qimama itti baatu sanii yeroo hunda fudhattani gaariin ta'u darbee fudhadhaa beeka. Yeroo hunda fudhachuun immoo fayyaa keenya irratti doozichi isaa waa hin beekamnee fi of eeggannoodhaan fayyadamachuu barbaadeeti. Nyaata hawaasichaa beekuun keessan qilleensaan daddaftee akka wal baratta isin godha jechuudha. Hawaasas achumaan barattanii isin nama naannoo biraa dhufu sanatti nama achi dhalatee guddate tokko qixxee qilleensi tolee akkuma maatii bira furdattee baate maatii kee bira furdattee deebisa jechuudha. Kaafee na cufaa maanii qilleensi naantaan keessattuu maali yoo hawaasa keessa makamiidha hawaasatti makamaa qabxii jaaffaa kana jala saraadhaa barsiisaas kabaja isaaf malu kennaaf barsiisaan abbaadha. Gara qabxii isaa torbaffaatti yoo deemnu aktiviitiiwwan yookiin gochaawwan ekstraa ordinarii ta'an hojjedha. Minimum yookiin immoo gad aanteedhaan group liidarii tokko 5 ta'a yookiin tokko 6 ta'a. Geengoo raayyaa barnootaadhaan immoo geengoo yookiin gruupii garee yookiin garee gola keessatti xixiqqaati minimumii liidarii ta'a. Bakka bu'aa kilaasii ta'a. Bakka bu'aa kilaasii ta'uun immoo carraa biraa isinii banaa deema. Pirezidaantii barataa ta'uu dandeettan. Achirra darba immoo yookaan haalli kun keessi hin taane ta'e immoo mogguu keeti yookiin karaa jaallattuuni amantaarra waa wayirra hirmaadha. Jireenya kee irratti barumsa qofa mataa moojilii qofa mataa qabattee hin deemin. Waa wayi jireenya kee irratti yeroo extra ordinary activity yookiin immoo gocha dabalataa wanta sirraa eegamu yeroo gootu sammuun kee moor itti gaafatamummaa fudhataa deema jechuudha. Nama tokko amma yeroo ilaaltan barattoonni baay'een bakka bu'aa barataa ta'e ennaa jedhuuni dudda kennu. Lakkiin ta'u maani barataa walii iyya barsiisaa maani godha jedhan. Kanumaan jechuudha itti gaafatamummaa dhiitaa jiru namni kun. Namni kun fardanii baatuu hin danda'u jechuudha. Itti gaafatamummaa hin barbaadu jechuudha. Gaafa bultii ijaarrattes inni sisteemaan dabarsuu barbaada malee gara fuulduraatti hin deemu jechuudha jabaatee. Akka jabaattan itti gaafatamummaa dabalataa tokko qofa garuu hin baay'isina. Yoo bakka bu'aa barataa ta'anii isa irratti jabaate'a. Yommuu mana amantaa keessaa waa wayii bakka butanii isaanis sirriitti hojjeta barumsa keessanii baradha. Kun maaf isin gargaara? Jireenya yeroo gadi baatanii barnoota qofa hin ilaaltan jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessa akkaan jechuudha. Sammuu barnoota qofa hin ilaaltan. Sammuu baay'ee ilaaltan waan ta'eef jechuudha. Muuxannoo hoggantummaa asumarraa argattanii. Umurii immoo wanta baay'ee ka barannus kan itti balleessuu dandeenyus. Gochaawwan akkanaa godhummaan si gargaara. Si ijaaruu caalaa immoo yeroo keessa bakka hin taane akkasiin dabarsine. Fakkeenyaaf barattoonni baay'een maayindi geemii fayyadaman. Geemii sammuu fakkeenya kanneen akka daamaa kanneen akka puuliin taphatan. It is good. Garuu overii deemtee immoo si balleessa. Daqiiqaa 15 yoo taphatte daamaa okay. Garuu daqiiqaa 30 40